Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 4 keewwata 26 haala murtiin koree komii itti kennamu. Keewwata 26 keewwata xiqqaa tokko korichi komii oliyyannoo fi ragaawwan deeggarsaa kan iyyatan dhiyeeffatee akkasumas sababiiwwanii fi ragaawwan ittisaa kan biirichi dhiyeesse galmeessuudhaan murtii dhibbarraa bilisa ta'e barreeffamaan ni kenna. Keewwata 26 keewwata xiqqaa 2 koreen oliyyannoo dhiyaate irratti murtii kan kennu seera fi ragaa dhiyaate bu'uureffatee ta'uu qaba. Keewwata 26 keewwata xiqqaa 3 korichi seeraa fi ragaa irratti hundaa'uun kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa oliyyannoon irratti dhiyaate raggaasisuu yookiin hirdhisuu ni danda'a. Murtii kennuus sababa gahaan deeggaruu qaba. Keewwata 26 keewwata xiqqaa 4 korichi dhimmoota dhiyaataniif kamiyyuu yeroo gabaabaa keessatti murtii irratti kennuu qaba. Raawwiin isaa qajeelfama bahuun kan murtaa'u ta'a. Keewwata 26 keewwata xiqqaa 5 garagalchi murtii korichaa garee wal falmaniif barreeffamaan kennamuu qaba. Keewwata 26 keewwata xiqqaa 6 gareen wal falmitootaa guyyaa garagalchi murtii isaan dhaqqabe irraa eegalee guyyoota walitti aanan 30 keessatti oliyyannoo kan hin gaafanne yoo ta'e murtiin korichaa kan dhumu ta'a. Keewwata 26 keewwata xiqqaa 7 oliyyataan guyyaa murtiin isaa dhaqqabe irraa eegalee guyyoota walitti aanan 30 keessatti haala murtii korichaatiin kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa kaffaluu qaba. Keewwata 27 sirna walgahii koree oliyyannoo. Keewwata 27 keewwata xiqqaa 1 koreen ji'atti yeroo tokko walgahii idilee kan qabaatu ta'ee akkaataa barbaachisummaa isaatti walgahii ariifachiisaa qabaachuu ni danda'a. Keewwata 27 keewwata xiqqaa 2 walgahiin koree gaggeeffamu kan danda'u miseensota korichaa keessaa walakkaa ol yoo argaman ta'a. Keewwata 27 keewwata xiqqaa 3 murtiin koree kan darbu sagalee caalmaadhaan ta'ee sagaleen xiqqaan yookaan sagalee walqixaa yoo ta'e yaadni walitti qabaadhaan deeggarame murtee korichaa ta'a. Keewwata